የአፋር ህዝብ ፓርቲ ይታወቃል። አቶ ሙሳ ወደ መድረኩ፣ አቶ ሙሳ አደም ወደ መድረኩ። አፋን ኦሮሞን ለርዳን ደበር በተረጎን ቀቡኒ አፋን በርባደሪኒ በተረጎን ቀቡኒ ጅርቱ Bisa sakafa nasihat dubat nam bisa. Waluma galatti afaan oromootiin bareedanatti fakkaata Prof Waltajjiini jalqaba barsiisaa kiyya Profeesar Mararaa Guddinaa obboleessi kiyya Baqqalaa Garbaa Jalaki ya mulatu ka mana maree waliin teennee maraattuu lama fakkaannu. Anaaf inni maraattuu lama fakkaannu. Abboo nageenyuma wayya hoggaa jennu namni nutti qoosa. Gara kanaan immoo Hamzaatu jira mataa dhiiraati hin beektumii? Mataa dhiiraa. Fuula kiyyamoo ka callisuus dubbatus nama sodaachisu jira. Akkana muka callisuus dubbi dubbatus dubbi. Kanaaf hundi keessa baga naaf jiraatan baga as geenye haga kufatruma kufalla Hamzati garuu dubbiin moo dama dhorkullee hin qabnu waltajjii bal'aadha. Dhaamsa ummata Affaar afaan Oromootiin dabarsuufi wayi isin kuquuqa ummanni keenya yeroo ammaa kana wanti inni keessa jiru waan jabaadha. Ani amma waltajjii kanarra dhaabbadhee yoo dubbachaa jiru uummanni kiyya dhiigaa jira, du'aa jira, buqqifamaa jira. Gamaa gamanaan akka hin taane ta'aatiin jira jechuudha. Kun immoo baay'ee na gaddisiisa. Qabsoo keessatti waan jiru waan ta'eef immoo abdii kutachuunis hin barbaachisu. Kanaaf kana caalaa uummattoonni addunyaa kanarra jiran waan darbaniif dabarree boru iftuu mul'attuu gabbattuu waliin ijaarrachuudhaaf gargaarsi uummata Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa akka nu barbaachisu isin himuu barbaada. Yeroo baay'ee jechaan juun qaba waltaanee waliin taanee waliif ta'uu dandeenya malee haaluma yeroo laalachaa harka waliif dha'uun laga nu ceesisu. Yeroo gabaabduu kana keessatti argine wanti nuti hin taane hin jirru. Laafnee buluu laallee yaallee hin taane jabaannee buluus yaallee caquuf deemna arguuf jirtanii. Kanaaf korri har'aabuun keessattuu miseensonni keessan ol aanan mana hidhaa turan bahanii har'a fuula keessan dura ta'anii qaama guutuu fakkaattanii waan as geessaniif gammachuun keessan gammachuu keenya baga gammattaniin isin jechuu barbaada. Jijjiirama kana Profeesar dubbatanii turanii gaafa jalqaba lolli kun jalqabu November 24 akka lakkoofsa biyya kanaatti jechuudha November 4tti anaa fi Girmaa Baqqaleen waa tokko baafnee turre barreeffama tokko lolli kun ta'uun qabu abboo lolli kun ibidda biraa keessa nu naqaa jennee dubbannee turre halkan keessaa sa'aatii 9 ibsa nutti baasan halkan keessaa sa'aatii 9 hin rafne isaan nagaa jechuun nama nyaata biyya kana keessatti isiniifan hima
nagaa jechuun nama nyaatti. Karaa qabsoo nageenyaa jechuun nama nyaatti. Waggaa keessattuu lamaan kana fakkaannee bulullee yaalle dhugaa isinitti immoo wayya. Dhumoon nama baasaa beeku. Fakkaannee bulullee yaallee sunis hin taane. Hin taane. Sodaataan jammuuni du'uu isaatiin dura kuma du'aa jira. Amma 999 duune takkitti takka nu hafe fuula achi qajeelchinee birraa dhoofna kana booda sodaa dhiifni. Akkuma dhugaatti uummanni kun garuu uummata almost miliyoona tokko ta'utu buqqa'ee haati tana buutee ilmoon tana buutee nyaanni hin jiru. Sagaleen qaban, miidiyaan qaban uummanni keenya. Oromoon waggaa dubbatu Tigraay jaamalee Affaar hin jiru. Waan keessa jiru hin beeku. Dhugaa moonan sobi. Kanaaf uummanni kun sagalee barbaada. Uummanni kun dhugaa barbaada. Uummanni kun gargaarsa barbaada. Gargaarsa qabatamaa. Oduu qofaa miti. Oduun hedduun, dubbiin hedduun Oromoofu maangoone. Oromoon akkuma uummanni heddatuun oduun guddatti beeku. Akkanami. Kanaaf gargaarsa siyaasaatis, ka qabeenyaatis, ka yaadaatis waliin taanee biyya kana gara wayyaatti jijjiiruu, gara wayyaatti ceesisuu amma obboleeyyan keenya ka miila dhaban, ka harka dhaban, ka lubbuu dhabantu jira caalaa. Ka gara keenyaa hin dubbatamtu. Hin beekamtu ka eenyutu hima. Eenyutu miidiyaa dura dhaabee dubbisa. Hin jirtu. Hin duunu jechuu miti garuu kun. Du'aa jirra jechuudha. Kanaaf sirna kana gargaaruuf yaallee ammas akkuma Prof Jaansanitti ammallee yoo karaa sirriitti qajeelee bu'e gargaaruudhaaf kutannoon keenya lafa jirti. Hin gargaarraa, hin qajeelchinaa, biyya tana hin ceesifnaa, biltsiginnaa Jaansanis bakkaan hin geenye. Hoo jiraatti. Hoo jiraatti. Hoo hin jirre gaa waan hin jirretti kopheen fixannu. Kabiraa waan jiru barbaadnaa jechuudha. Kanaaf yeroon isatti dhageessummaanis bal'oodha. Obboleessi kiyyas na cinaa nama dheeraadhaa na sodaachisa. Narrallee hangafa warra taltallee ta'an warra fantaalleeti. Kanaaf hundi keessanuu guddaa naa galatoomaa baga naa jiraattanii isin jaalannaa isin kabajnaa horaa bulaa deebanaa. Hamile. Warra gammoojjii waliin jenna warra kanaaf hamile kennaaf warra fantaalle. Galatoomaa Obbo Muusaa hamileedhaan nu simadhaa. Hamileedhaan. እንግዲህ የምርጫ ቦርድ አንድ ጉባኤ ለማካሄድ የሚያስፈልገው የሰው መጠን 500 እና ከዛ በላይ ነው የሚለው። ዛሬ በዚህ ጉባኤያችን ላይ የተመዘገቡ 623 የፓርቲያችን አባላቶች ተሳትፈዋል። የተመዘገቡ ብቻ ቦርዲን ፊላኖ ሴሪ ኮረሰ በገገፈቹዳፍ ነመን በሸሪፍ ሰኒ ኦል አኩመ ጀዱት ጉያርዳቲ ነሞኒ ሄርማቶኒ ሚሴንሶኒ ካፋው ዲበጀሃፍ ዲግደሚ ሰዲ ጉቱማ ኦሮሚያራ አርሳ ሄዱ ኬሰ ቀጣሙረኒ ከራረቲ ደንቀኒ ዋን ባዬ ኬሰ ደርበኒ አርዳ አስጋኒ ጅሩ ከነታን ሱዳን ፓርቲን ኦዳ ጀደሙ ቤይተን ፓርቲ ኦዳ ኦሮሚያ ኬሰት ሶቻ ቱሬ ፓርቲን ኩን የሮ አማ ከነቲ lakkaan qofa kiyyan deemu isi warri gameeyyi paartiin kaafa'oo jira jechuudhaan kaartii kaafa'ootti guutumatti kan dabalaman itti gaafatamaan paartii Odaa obbo Sultaan Qaasim Gannaa ergaa qabu. Nu simadhaa gargar hin deemnu fagoo addaan hin deddeemnu waliin hojjenne jechuudhaan gara paartii kaafa'ootti guutumatti seenaniiru. Kaafa'oo yeroo ammaa kanatti hundee irraa paartii Oromoo fakkaatu ni ijaaranna jechuudhaan haaromsa ajaa'iba gaggeessaa jira. Korri saba kunis haaromsa ajaa'iba finna jennee abdii guddaa qabna. Paartiin kaafa'oo paartii saba kana madaala akka ta'uudhaaf hojii guddaatu hojjetamaa jira. Obbo Sultaan Qaasim Gannaa baga nagaan dhuftan ergaa keessan nu gabaabsan.
Ayee galatoomaa guyyaan har'aa guyyaa addaati. Akka KFO'titti illee, akka Odaatitti illee, akka Oromootitti illee uummanni keenya qabsoo yeroo dheeraa gaggeessaatiin ture. Qabsoon kun dhalootarraa dhalootatti walirraa fuudhamaatiin as ga'e. Paartiin Odaatis dhaloonni haaraa qabsoo Oromoo keessatti hundee godhachuu qaba. Qabsoon Oromoo dhaloota haaraatiin utubamuu qaba jedheetiin waan amaneef kaayyoo abboota keenyaa qabateetiin ijaaramee waggoota 3 socho'aatiin ture. Adeemsa qabsoo keenyaa keessatti waa bahii hedduu dabarsine. Hangafoota keenyaa gahuu baatus hedduu dabarsine. Kana keessatti wanti barri guddaan uummanni keenya jaarmaaleen siyaasaa isaa yoo waliin hojjetan bu'aa guddaa akka argatu dhaamsa gara hedduun dabarsaatiin ture. Nutis warri KFO'tis jaarmaalee siyaasaa Oromoo hunda waliin walta'iidhaan hojjechaatiin turre. KFO'nis adeemsa jijjiiramaa bu'uuraa keessa waan jiruu fi dhaloonni haaraa kennalleen adeemsa jijjiirama KFO kana keessatti illee makamee dhiiga haaraa itti dabalee qabsoo uummata Oromoo uf duratti furgaasuudhaaf kaayyoo uummanni Oromoo ganamaan baheetiin gaafachaatiin ture galmaan gahuudhaaf walitti makamnee waltaaneetiin deemuun barbaachisaadha jenneetiin waan amanneef guyyaa har'aa ifatti paartiin Odaa miseensotaa fi hooggansi paartii Odaadhaa qabsoo Oromoo utubuudhaaf jaarmaa KFO'tti makamuu keenna ni ibsina. Akka Odaatti nuti jaarmaa mataa isaa galma qabsooti jenneetiin hin amanu. Galmi qabsoodhaa kaayyoo bu'uurfameetiin uummanni keenya gaafachaatiin jiru waan ta'eef jaarmaa walitti makannee humna walitti makannee deemuun gaafii uummataatis fedhii uummataa kennaa waan ta'eef nutilleen asitti makamuu kennan nu simadhaa galatoomaa jenna. Egaa ergaas dhufneetiin hin jenne egaa haga dandeenneen kaayyoo Odaan itti bu'uurfame kallattii KFO'tiin wal simsiifneetiin deemuudhaaf karoora bu'uuraa godhanneetiin hin jirra. Miseensonni kennalleen hooggansi Odalleen hooggansi KFO'tiif miseensi KFO'lleen ifaan ifatti akka nu simattan isin gaafannaa galatoomaa jenna. Ulfaadho Obbo Qaasim galatoom Obbo Sultaan Qaasim Gannaa hamileedhaan